Ashama akkam jirtu hordoftoonni caalitu bakka jirtanitti nagaan isinii haa ta'u jecha warreen chaanaala kootiif haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a warreen kaan like share comment gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Har'as egaa walaloo gabaabduu tokko isinii qabadheen dhufa. Egaa akkuma jiru kanatti dhufa ani shaqqaaladha. Dirqama babbareedee uffadhe waan ta'e jedhee dhufuun narraan eegamu natti fakkaata. Garuu gaafan biyya kootti galee isinitti babbareedee hojii boonsaa qabadhee akkan dhufuu abdiin qaba. Har'aaf garuu yeroon qabu yookiin daqiiqaa muraasan qabu keessatti chaanaala koo kana xiqqoo shakkatan itti guddifadhuuf jechan xaaraa jira malee baay'ee natti toleeti miti. Hedduu bakka ulfaatan jira. Haa ta'u malee galata rabbi daqiiqaan qabu keessatti xiqqooshii fayyadamuun barbaada. Kanaaf immoo isinis na jajjabeessaa. Na bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Mata dureen isaa sabboonummaan maqaa miti jedha. Mul'ata kee galaa godhee natti toltee si jaaladhee naa birmattaaf si abdadhee narraa gortee garagaltee akka ormaa dugda galtee lammii kan kee maaf dagattee ilma namaa yoon ilaalu bifaaf maqaan yoo madaalu bifa tolteef hin bareeddu godeessillee hin fokkisu. Bifte eenyummaan calaqqisiisu ilma namaaf madaallinsaa gaarii tolchuuf dalagaasa sabaaf kan ta'u hojjechuusa. Yaa obboleena dhageessaa mee waa xiqqoon sitti odeessaa bareedinni bifaa miti sabboonummaan maqaa miti bakka hojii maqaan jirti. Hojii tolii isatti caalaa sabni hojiin si madaala sabboonummaan isaan tola yoo duutellee seenaan dhabdu maqaan kan kee bakka dhabdu jedha. Egaa warreen sirriitti caqastan maaliif akka barraa'e eenyuuf akka barraa'e illee sirriitti isiniif gala jedheetanii yaada. Yeroo hunda nu faana ta'a isiniin jaaladha galatooma.